أنا مقدر خوش بس نخي ينجرو. Okay. ليش أمسك يا مالك تفرش بس نخي ينام. أبليتي تبر. أبليتي فتى سكولة فتى كراي تبتة ما جت. Yeah. What's up my family? Akkami nagaa keessanii fayyaa qabdanii jirtu. Kunoo dhufeetiin jira gama YouTube'aatiin ana baleessa keessan qaaliin jaallatamaa fi kabajaman. Namni hin faarshine abbaan hin faarshine namni nama faarshu hin jiru. Kanaafuu yeroo duraatiif jalqaba irratti viidiyoo jalqabaatiin gama YouTube'a reactionaan dhufeetiin jira. Namoonni viidiyoo kana agartan marti keessanuu viidiyoo akka react isiniif goonu barbaadan jalatti maqaa keenya gama TikTokiitiin mention gootanii nu argachuu ni dandeessanii. Akkasuma jalqaba viidiyoo kana like godhuudhaan haa jalqabnu. Viidiyoon kun yoo xiqqaate amma jalqaba amma dhufne waan ta'eef tilmaamaan like bakka isinittiin xiqqeessa dhibbata like dhibbata akka argatu. Akkasuma namoonni dhuftan hundi keessanuu subscribe godhuudhaan maatii keenya ta'a. Kanneen maatii keenya taatan ammoo like share godhuudhaan nu jajjabeessa. Viidiyoolee takka lama sadi jennee qabannee dhufnee jira. Viidiyoo reaction akka isin goonu barbaadan mention gama TikTokii nu kana jennee jira. Asumaan viidiyoo nu wajjin daawwadha. Jalqaba irratti viidiyoo kana qabannee dhufne. Viidiyoo kana maaliif qabattee dhuftee jechuun keessanii malu jalqaba namni react godhu ofumarraa eegala. Viidiyoo kana arraanta waraabnee viidiyoo kana irratti komii hedduu ture. Mee isinis yoo dandeessan komantii jalan nu komattanii anis ammoo ifuma kiyyaa dalagee niin komadha jechuun na waliin. Qoy maal jalaa godhu jedhu naa deemu maasi maali? Ana lahu afifun laysa yukhjilu siwa man qoy maal jalaa godhu jedhu naa deemu maasi maali? Okay, bakka kanatti amma khaya zalaade maala sigoota gizeen jawu nama hedduu qalbii sin tuqumala. Immaan quban qabdu akkamitti akkana jaani haadha guddoodha jecha akkana akkamitti jaattanii warri yaadu jirtan marti keessanuu isin tun haadha teenya wal beeynaa ni beeynaa dubbisneetii walii gallee akkana goonaa immaa jenneeni ishii jettee jechuu nu dhahayaa jettee nu dhageeffatteeti goone malee osoo firraa quban qabnee waan hamaa irratti haa goone miti. Noolin dura. Dadhabeetiin taa'ee osoo hin taane mana namaa jala dhufanii akkuma ta'anii mana duraan balleessinaa kan duraan yaabooti. Yammaa kiyya dadhabeetiin taa'ee sirraa hiikaa'u. Yaa hin dandeessumi yaa ummaatiyya dadhabeetiin taa'ee sirraa hiikaa'u. Quba qabdi akka diraamaatti nama gorsa isinii dabarsu jirti jechuu isiniifu asumaanuu ayyee guddoo teenyaa maama like nu godha. Okay. Obboleeyyan kiyya namni keessaafuu namni miskiina miidhe rabbiin si miidhaa beeku. Miskiina miidhina namoota rakkataa keessan miidhina akka walirra jirtanii nama keessan miidhina nama keessan hanga dandeessan kabaja bakka itti godha gadi qabdanii nama keessan ilaalina dhaamsi kun dhaamsa keessa. Isinii galee amma warri jirtan warri waan kana keessa jirtan nurraa qabbanaa warri yaada kannachuu jirtan jechuu asitti maaliif akkana godhama nuti waan irratti xiyyeeffannee gorsa dabarsuu barbaannee jirra amma wajjin tahuudhaan gorsa isinii dabarsinee jirra warri dandeessan nurraa fudhadhaa warri dadhabdanii homii malee jettan ammoo akkuma barame homachuu ni dandeessanii mirga keessan isinii jechuun barbaada asumaan gama viidiyootti aanutti hin dabara. What? Wal dhageeffachuun bareedaadha amma waanuma silaa dabruu danda'an guyyaa guutuu wal oolchanii ani yaadni asirratti hedduu bal'isee dubbadhu hin qabu. Okay. Amma akkuma isin fedhanitti hojii jiraanna. Yoo na jaaladde sin jaaladha. Yoo na jaalanne immoo sin jaaladha. Okay. Yoo na barbaadde sin barbaada. Yoo na barbaadne immoo sin barbaadu. Yoo akka aduwwii keetti na fudhatte akka aduwwii keetti si fudhadhu. Yoo akka nama keetti na fudhatte immoo akka nama keetti si fudhadhu. Hangas. Mirga qabdaan siin jaaqa keetti birooki jabaadhu itti fufina. Jamal mee wanta kanaadha. Okay. Wanni dham ilma namaa hojii fi jaalala ammoo nageenyaa jiraatu. Oh my God! Ilma namaa hojii fi jaalala ammoo yaa waan bareedaadha. I like you ibsaa damiin asumaan. Ammoo ishii tamaa uffataa jechuu ta'eetu. What?
Yaa shiita uffatee dhufee makiinaa keessa jira. Ammuun shiita maa uffattaa maal jette? Yaa okay mee waan inni ija waliin laalla. Barabbaleetii kanaa qabaata. What? Galgala uffatu biyya turiidha. Galgala uffatu takka keessaa baaseetiin shamisa bareedaa tokko. Ajaa'ibaa digadhee Okay. maal godhee haawiyaa godhee biraa dhufee nama gisee koo shamisni kiyyan jiru. Okay. Inni shamisa kiyya maaltu fuula shamisni kiyyan obbaleetee tubbar. Uffattee iskuula futee karaa itti kuttee maal jettee? Yaa. Karaa itti kuttee eedatti himadhee sin jira. Okay. Yoo kanattiin safiyaa bareedda ka shimbiroo takka wajjin qaaxoroo qabaa itti himadhee beeka. Gisee kana uffatu shamisa kiyya shamisni kiyyan bara kabadii isaanii shootiin shiita hodhadhee bara. Amma shiita kanaanin qaaxoroo kiyya deemu jira jechuudha. Isin shamisa kiyya uffattee. Yeah, I like you, my brother. Ni kabbina obbaleetii kanaa mana keessaa fitnaa. Hin qabnu. Ni jala koominti jala meeshinaa godha. No, hin qabnu, hin qabnu. Amma shiita kanaanin ishee wajjin dharkuu deema rabbitti amana. Bismillah. Hin qabu shamisa biraa islaan digadheellee wayyaa. Qaxaroo fuun hin ta'u shiituma kanaa hin dhaqaa rakkoon qabu. Fagaattuma geeleetti jedhan jetti micoonish. Kabbina obbaleetii kanaa mana keessaa meeshaa godha. Yaa ilaaha illallah. Magaalaan bitattuu maal goota? Dandeedhaa yeroo siyaa dandeessisu. Okay, itti aansuudhaan viidiyoon amma jiru kuni viidiyoo keenya. Viidiyoo kanarratti namoonni hedduun nu komachuu turtanii. Biraazariin kiyyaa dhufee gizee gorsa dabarsu. Viidiyoo kanarratti nama hedduun nu komattan maaliif irraa hin baasinii? Maaliif osoo irraa hin baasne seentee dubbatama? Waan kana duraanuu barnoota isinii dabarsuuf goonee dogongorra jiru rakkoo jiru bifa normaal ta'een nutti himtanii ni sirreessina. Rakkoo jiru hunda waan nutti himtan isiniif fudhannaa akka rakkootti yoo ilaaltan kanaa isiniif sirreessina. Haganaatiif isiniif sirreessineetti dhufnaa jechuudha. Yeah. Yo intal jecha joo kanattis buufattanis asumaan I am sorry. Dubartiin amaanaa rasuulaa. Dubartiin tuqina. Dubartii bakka isin deemtutti daandii isin irra deemtu irratti eegumsa sii godha. Kan karaarra taa'us, kan biiroo taa'us, kan iddoo fedhe taa'us dubartiin amaanaa rasuulaati. Kanaafuu dubartii eegumsa godhaaf malee hin miidhina. Waan dubartoota keenya balleessurraa if duuba deebi'a. Nagaan naa tura. Yeah. Respect you, my brother. Okay. What? Where is cameraman? Cameraman eessa jira? Footoo yookaan ammoo waan biraatti fakkaatensa viidiyoo namoonni hedduun tiktaak irratti gisee martan kaanis dhufeeti yaa Jamiila asirraan dhaamsa sii kaayeeti maarree bakka kanaatti sii kaayechinna koottu no akka publikii ta'e hubannee na fakkaata intalli footoo ka'u jirti. Okay. What? Bilbilu jirti amma bilbila gurra qabattee bilbilu jirti yaa. Social media irratti waan dabarsitan keessattuu warroota hin beekne waan kana dabarsu jira waan ta'eef jara kanarraayis komii xiqqeessaa asumaan. Okay. ሰበር ዜና ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ከዚህ ዓለም በሞት ተለየ። What? Jiraachuu baatu abuma sirrii dalageetu dabara isin dabarsanii. Okay. Yoo nyaata dhiistee jaalalaa si qabee jaan qonkoo dhiistee gudeetii bishingaa dhiistee jirti. What? I just wanted to get nyaata dadhabee. Dhiistee kudii. What? Yeah, dhiyootti irraa nyaata nyaachuu. What is this? Jaalatti naqabdee. Jaalalaa si qabee dhiistee. Nyaata dhiiseetu jira. Okay. Abadda goddaamte haa. Hedduu. Ajaa'iba. Nyaata dadhabeetu jira, you know? You know? What? Oh my God! Kidi, dhugumaan jaalalti si qabdee kan qonkoo cufamte kamaadha. Yeah, too much. Cufamtee jirta. Nyaata dadhabeetu jira nyaata. Daqiiqaa nama goote ni. Jaalatti hedduu namitti.
Okay, karaa gabaabatti afaanii wanni jiru jaalalti hedduu si miitee jaalalti nyaata si cuftiidha. Aktiingiin wanni jiru jaalalti nyaata si bantiidha. Kolkoloo. Okay, jaabu. Ah, walli isaa taate bro. Okay. Baka arif waliste garu jawa asuman sagale so dakhilo tinyadu siftola dhiifa magaa viidiyoo gabaabsinee asumaan asbaanii jirra akkanan takkaatti yuutuubaaf amma dhufne kun jechuun dhufne isin agarsiisuu barbaanneeti namoonni yaada garaagaraa qabdan komentii jalatti rabxaa nu godha akkasuma yoo xiqqaate idanumatti xiqqisoo jijjiirama garuu qabna akkuma dhufnetti nusi madhaa isin jechuu barbaanna yaada mataa keessanii nuuf gumaacha namoonni gama tiktaakiin ammoo namoota hedduu wajjin wal beeknus namni jirtan nu jajjabeessuu warri barbaadan viidiyoolee tiktaak irratti daqiiqaa takka gattaati video akka isin barbaade dasisin je video nama boarsu akka react goone isin ifrabbeesnu warri barbaadan maqaa keenya username tiktok keenya jalatti mention nu gootanii dhufne video san haaluma salphatti react isin godhuu dandeenya yeroo gama video kana dhuftan hundi keessanuu gizee raawwatanis like godhu akka daganne subscribe godhaan comment nu khanna nu jajjabeessa kana caalatti amma dhufne waan ta'eef kun banichuma reaction bareedaadhaan isin dhufna hundi keessanuu jabaadha nu jajjabeessa video kan hundi keessanuu share songoone biran gosina comment jala dirree baasan komadha rakko keenya sirreeffanna nagaan nuti Nani bayaki nati mubata.